خلاص من اللي تقومون إسني خريسا مرمطة أنا لا تكين سرين تناو تكتو ربنا تيسيو والكان Akkam jedhi? نكي أخيرا Karamela akkam nyaadhamu taata akkam sagaleen teetu nyaadhamu taate asiin الله وليس يا جرجرتي كنا نرانجينكا بر Ansi malee rafeen bulee fayyaan dhabee of ulaalee. Ashamaa akka fuudhee daawwattootaa fi kabajamtoota Nibraastop guyyaa irraan tanaa saahiba kiyya kana wajjin taaneet piraankii ajaa'ibaa namarra dawwallee piraankii addaa nama godhaana saniifuu isin hanqa dhuma fiidiyoo keenya wajjin turaadha asumaan salaamtaa Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaa jirtanii daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffattoota migaa viidiyoodha maal dhaggeeffatanii daawwatanii daawwattoota viidiyoo Nibras YouTube channel Nibras Tube subscribe torosuudhaan like share gootanii akka leenca kiyya kana naaf jajjabeessitan gamanumaan dhaamsa kiyya dabarsaa anilleen warri nan beeknee fi kan beekne ana Riyaad Show jaamaa YouTube haree tokko kan banee jira isaa asuma jala jirti asuma jala jirti asumaan subscribe gootanii like share jala seentanii subscribe gootanii akka amma asumaan gara viidiyoo dabarra viidiyoo kanarratti akkam jechuu ana hanga dhuma viidiyoo turtanii nu wajjin daawwattanii piraankii akkanaa takka namni nama godhee jiru piraankii adda Muciyyoon irraa fituu ana asuma teenyee irra daawwalleeti jechoota adda itti haasofna ba'u. Yaa salaam. Jechoota san keessa wanni addaa dhufees. Gurra laalinaadha. Waan peetee haasofti biyyoon maraatoona. Irra laalinaadha waan addaa haasofti biyyoollee. Amma irra dhooyaana. Irra dhooyaana. Shokomsinaa isin gisee daawwatanillee waa qalamqaloon goyna beektaa biyyoon dhageessee akka wanti jedhu. Asii lafaa dhugaa bishaan dhugaa bakka teessanitti ittiin bu'aara. Laayikii. Sheeroo. Sheerimo. Sheerii kaa'ati ni beekamaa kun isaanii nu. Waan dagatina subscribe akkasuma godhuun dagatinaadha. Amma irra daawwallaa. Maal jechuu deemta illee ittanii yaaddeenaa. Nuti waan afaan dhufe jennaan. Si jaalannallee yoo fenes ni jennaan. Yoo fenes si jibbine jennaan. Nibraastop garuu subscribe kan dagan. Wallahi dirqiin isin goosifna muguta. Halo. Ati maqaan keenyu sin jaan? Kandiyo kandiya Dastu Hajjaan Dastu Maashaallah maqaan nama qabdammoo biyya hoo eessarraayi? Yookaan leelloo ejjeetu yaamta Leelloo yaa leelloo maqaa bareeda qabda yaamta garuu ati ni bareedda? Dastu Harameella eessin jedhu baana ni beeka Harameella yaa dastuu Harameella waaw maqaanuma qabdammoo maqaa bareeda qabda dhugaa Maqaan eenyu follisamee teessaati wallee naafi yeeti yaatu jira kaa Harameella gisee naan jedhan ani ifin baanaa idaan isiniif sirban yaawoo giseen akkanatti ittis ilaaluu nama kan laaloo qalama akka qalama na fakkaatu jirtaan. Ay, angkaluma qallaa dheeraa tokko ni beektaa hedduu takkan Qal'aa akka qalama. Akka mireetiin tun diimtuudha jaan akkan dhageetti sirraa hin qabame suma duwwaaye. Dhugaatiin kun joonii shukuleettaadha. Shukuleetta? Waaw shukuleetta. Shukuleetta jechuun maal jechuusa? Afaan Oromootti. Shukuleettaa jechuun waanuma nyaatan akka afaan Oromootti. Si nyaatanii jechuu kaadhi? Akkasuma na fakkaate afaan Oromootti hime. Afaan Oromootiin afaan Oromoo ni hiikama? Oh my God! Meetti ni hiikama. Ni mokkora malee waa'ee hullee hin danda'u akkasitti. Ati garuu agiseen akkasis ilaalu nama bashaasha wayii tokko na fakkaata. Fakkachuun dansu yaawoo dhugumaa. Garuu joonsi fuudhee kam jetta? Waan rakkoon qabu. Jaartilleen hin qabaa ni beektaa miidha? jaartilleen hin qabaa lammaffaan si godhachuu yaade. Ay naaf jaartin ta'e wal saanaa waan tokko waliin koonuu isiin naafuu baadiyaalee naaf kan qabu. Wow. Tahu makan itu dalam berbeda deh baby.
Aywa, naafisi wal taanaa. Hojjettuu ciistee waa godhuu ni dandeessa taraa taraatti. Halas manallee tokkummaan isinii kireessaa manuma tokko. Kamanaa rakkasiin sireen keenyaa tokko ta'uu qabdi naafisi yoo wal taane. Oh my gosh! Look at you! Jaartiin baay'ee takka hinaafti aduu siree irra naafetti jechuudha akka ganaa hirriibaan kan hin godhu. Nadake dhala akkasii dorgomuu qabdi malee inaafuu hin qabdu. Waa kana isaa si abbaraatiin turra Yoo na dorgomte isiin dorgommii keenya jidduu ati rahaa godhuu qabda. Saa baraasin yaa doktor Nibraaskii jedhaan jettanii gaalan takka giyyeen takka bira dhagan silaa mana tokko. Abdi kana takka harka bitaa lolchiiste takka harka mirgaa lolchiisna. Oh my god! Abdi ilmaan jidduubaatu maashaallah arraa'e. Inumaan akkasittiin fuudhu takka namni akkasi fuudhee wayii jira. Wallahi ani sila akkasii fadhaa'u. Hawa dhiisanis akkasiin fedhaa bara akkuma nan fedhu. Shari'aan keenyaafuu wanta godhee jira. Hawa Kana keessa maatii hinaaffaati jedhe afureen wal dorgomuu qabdu. ati ammaan tana akkas hin jee kalas torbaan kana keessa sin fuudha. Ayyee. Hiriyaan kiyya tokkos na bira jira kalas milisee asumaan ta'a milisee kiyya. Ayyee. Kalas fuudhee si tabbasa akka afaan Oromoo san goggoona. Fuudheen saayichichi kiyya tokko xixiqqaa mataa irraan jechuu waan qabu. Daala si fuudhaan baratiin tun jaartii xiyyaas toofullaa jifa. Ayyee. Ate. Dubbisi na bira jira innis akka agartee. Jaartii inaafaa keessaa hitoo wagga waannaan dura. Inni naaftu jaartii akka isin inni naafne kun saayiboo kiyya tokko na bira jira isaa gaafadhume. Inni naaftee achi jiranii. Akkaan jeeti. Hello. Hello. Eeyaa. Akkam jeeti. Nakee akayyaadha. Karamela akkam nyaadhamuu taate akkam sagaleen teetu nyaadhamuu taate asiin guyyaa isa dhageeffannu. Allah. Walis nyaata. Jarjarbee kana narraan diinka. Bar siitu faaruun dhaggeessa. Yaadda gammachuu tokko kana keessa deddeebisuu fedha osoo naawwan godhatiin karamee kanaan jettee turu. Ay maal dheeree tanaan karamela naam jechuudha beekta asiin ani giseen isa dinaa taa'ee isa dhageeffadhu. Karameellaadha. Nyaadhamuu taatii jeetii michiyoon tun bakka ta'uu qabdii atis jala darbuu qabdaa naam jeetiin asi kiyyaa gorsu jira. Eeyyaa. Takkanaa dhiga isin jajjabeessu jira illee miidhagina. Karameellaa hiikkaan isaa akkamitti hiikamu? Waan mo'itu takka gartee waan mo'itu yaani. Akkasii jechuudha. Waan bareedduu takka waan mi'aawa. Waan mimmiyaa waan kurfoo kan jira waan bisii. Ashitaa ganaa ashitaa maal gaa ashitaa maal ijaa? Eeyyaa. Ashitaa bonaa jechuudha. Ashitaa bonaa ni jedhama. Ashitaa bonaa. Yoo inni si dideellee anumaa jala si darba bakka harkanii qaba. Yoo inni dide. Ati eenyu jaalatte isa maqaan takkanuma qofa naa bas. Isa jaalatte inni gurraacha ani isarra diimaadha silaa nagarte. Ani nama gurraacha malee nama diimaa hin qabu. Akkasii si beekaa bakka gisee kan. Ana akkasin lafa na dhiiste jechuudha. Ana lafa na dhiiste jechuudha ana Dr. Filataa jaalala. Ani waan hin diimtuun ta'e waan hin cuquleettaa ta'e jiruuf nama gurraachaa fara malee nama akka adii arabaa kana hin fadhu. Duwwaatiin tunis gurraatti innis gurraacha booda shokolaattaa daran shokolaattaa Inni dhaltanii. gurraacha malee as cuquleettaan. Bakka adiis gaa inni hinaafee bara kanaaf itti ol jibbinu bakka dilaa kana haasa'u jira beektaa? Aayee. Tanumaafuu afaan tokko keessa gaa jechi lama jiruuti waan jette irraa duuba deebiin gaa. Maaliifii walii ta'e. Ati reefuun dara kam naan jette mee tanuma qofa naan reefuun nama ati mucaa qal'aa dheeraa bareedaa tokko naan hin jenne. Saanin kadheen jeebar. Anu maatii biraati waltee. Halas barsi jala wal Jaarsi keetillee ol nu gochiti anaa hin affaadhaan jechuudha. Bar gurraacha biraa si jala wal fakkaatte beektaa reefu. Hello. Gurraacha ennaan gaati. Gurraacha hasara hin ta'in. Halas an gurraacha sanii gurraacha bareedaa. Karamela Nama gurraacha jechuun keessi isaa maali ni beeka? Gurraachuma akkasitti. Daa'imman jechuu deemta gaati maal siin beekaa. Daa'imman
Keessi isaa akkuma inni gurraachaati hubadhu hanga sana. Keessi isaa dahaba. Dahaba. Diamondii. Hayyee ati yeroo si fuudhe egaa jaartiin xiyyaas akkasitti naafti siin jedhu akkam goona mee isii tana akkam goona akkuma goonu qofa naa hime. Jaartiin isaa barsiistiin takka faadhalaan naaf hin qabdu dhala akka isii dorgomuu qabdi. Ayyoo. Gaafi deebii olii seenuu qaban. Ayyoo isin amma nama gidee si fuudhe isin yoo sitti naaftee du'a zayitii faasirra naquu yaalte hoo. Zayitii maaltu fide? Yooni fi naafa galta isin koffaa biraa ani koffaa biraa. Ayyoo atiin tubanni beektaa isin joolle. Torbaan takka isii bira galta torbaan takka na bira galta wanni naafaa dhufee. Torbaan tokko eeggatu ni dandeessa ree. Ilmoon isiin dhaltusan ilmootii ilmoon hin danda'u ilmootii. Karmela. Tokko beekaa ta'e tokko wallaalaa ta'uu qaba. Akka jiru mucaan na bira jiru kun hangaruu sagalee sirraa qabamee jaabee taa isi ati ammoo ni baas ati na jaalattee miirra na fuudhii hojii jirta beektaa. Ani biraasumaan jaalattee. Inni akka jiru kalaas. Kan jeeti. Ayyee. Ati herrega kana isa karaate tar takka torbaan takka isa biraa torbaan tokko na biraa herrega kana koo isa karaate herrega kana. Gaafa gaa inni jaartiin isaan sirratti hinaaftee jechi manaa si baaste atiitii mizee nu ta'e minaamin jettee kana bira dhufne ammaan tanaan si bosoo isin kun. Yaa fi burii jaartiin isaa yoo hinaaftee kurfaa biraa galtee ani kurfaa takkaan galu. Yookaan isin beekaa galuu dandeessi yookaan anaan fittinneen galuu danda'a. Halas saniifuu nama si fuudhaa kurfaa tokkumaan qaba. Saniifuu inni sayyaaraa qabu sayyaaraa isaatiin mijittuu deemuu danda'a. Torbaan kamisatti. Halas kan namuma irra sirrii na keessummeesse bira dhaqa saniifuu ati akkami sila jaarsaa. Akkasumas garuu dhalaan hinaaftu ani itti sharafaaf malee irraa illee gadi hin dhaabbadduuf. Atiin tun haarifa na baastaa barra kalaas dhalaa akkanaatiin gadi duraanu. Akka inni isii bira illee isa godha malee akka isii bira dhufu isa godhuwa. Haala akkas taanaan du'a yooma wal fuunu. Torbaan akka walitti fuudhan jenne. Duu torbaan tokko ni dheeratere allakkuma si dubbisuun natti tolaa deemaa jirta. Kittala. Yaani akkuma sagalee tanaa yoo fuuldureetillee hin ta'e. Amma rakkoon kun torbaan tokkichaa naasii illee torbaan dhiyaan wal fuunu. Sama. Haala suuraa ta'e faana seergi suuraa ta'e ilaaleetiin booyyeessa illaa torbaaniiti. Inshallah suuraa ta'e yoo ilaalu baatte si anuma jirtu kan ilaaltee suuraa gogoituu ilaaluun maaf faayidaa itti qaba. Dhufeetiin si ilaala akkas taanaan. Akkasitti fayyada. Itti booda suuraa ta'e ilaaluun ni dandeessu. Azaanutti illee jiranii salaatu jiranii salaata illee salaanni ani kun sheekaa beekta. Sheekan jaalattooti. Sheekan jaalatto aniin kun sheeka. Mutawaa. Nada se CV ma. Duriyyeedha. Ayyee. Nama akka sheekaa waa beekaan dhageenye. Sheeyni kun haqa jaarsa lachuun eegaa beektaa faraqallee yaani marroollee sirriitti deema. Baay'oon nama faamu taate nama warra magaalaa ta'u taate. Duriyyeedha. Sheekaatu waa beekaan hin dhageenye. Ijoolleen baadiyyaa duraanuu ijoollee magaalaa garaa gubuuf dhalattee takkaa jira jechuudha. Ati gaa baadiyyaa guddatteetis egaa sa'a gaafa dheeraa tokko si eegumsi beeka. Ati akka fakkaatetti illee fudhadhu. Bara haasuma keessatti beekame. Araadaaliji ijoollee araadaaliji irra. Sheekaa amma magriisa salaatitoo dhibu kanaatitu aroo waa beekan dalagallee dalaguu beekan fakkaata. Araadaalij amaarinya. Amaarinya wanta beektaa Biraakii goone hedduu takka. Jarri dhukubaan qabu biraakii irra dalagu jiru. Ufneetuma irra dawwalleetuma akkanatti haasoo jira osuma teenyeetuma taphannuuti. Haasoma keessa osuma itti dawwallee haasoo jiru biraakii yoo goone yoo wayyuu jenneeti. Haasoma keessa fiidoo waraabu jammarree. Biraakii baay'ee takkanatti toltee. Garuu miyyoon akkamitti keessa filatte hoo? Miyyoo itti deebinee biraakii jennuuni. Fiiduma arganii
Fiidoo gadhiisnaa yookaan itti dawwallee itti firaanki. Dawwallee itti himnaa garuu ati miti yoo fiidoo tana ilaalu jiraatte. Fiidoon tun akkasitti toltullee abdii qaba. Mee maal jettee yaadda asirratti? Aboo yaadan qabu bakka yoon garuu bu'uun qabdu. Waa hedduu haasofte garuu hedduu haasofte kana gadi gaafatamaan eenyu ta'a? Si. Milisee kana badaan kana isa haasessiise. Garuu irraan tana firaankiin kun hedduutu akkanas toltee. Like. Inshallah yoo rabbi prank ajaa'ibaa ta'a. Share, subscribe. Waan addaa qaban dhufu jira. Share, like, subscribe, nibras, tube. Godhuun dagatina page irratti, Facebook irratti, TikTok irratti. Share. Share, like, subscribe. Nuti akka dhaabbattan asmaa'u Pepsi. Isuna fayyadu.